Nagaan Waaqayyoo biraa ta'ee isiniif haa baay'atu saba Waaqayyoo akkamitti turtanii kam jirtu Waaqayyoo nu gargaaree guyyaa lammaffaa keenyaa iddoo kanatti argamaa jirra. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Har'as barumsaa mata duree kiyyoo tajaajilaa yookaan immoo maxa wadii tajaajilaa. Maxa wadii jechuu dandeessu, kiyyoo jechuu dandeessu. Isa kana baranna. Guyyaa kaleessaa Waaqayyoo waan gurguddaa kaasee nutti dubbachaa tureera. Tajaajillee maal akka fakkaatu, tajaajillee eessaa akka jalqabu, meeshaan tajaajilaa maal akka ta'e gabaabatti ilaalleerra. Har'a immoo kiyyoo tajaajilaa ilaalla jechuudha. Kiyyoo yookaan maxa wadii jechuudha. Maxa wadii lafa baadiyyaatti lafa bineensi baay'atutti abbootiin keenya dhoksanii kaaniituttiin bineensa qabu. Bineensa qabu. Bineensaa fidhachuudha. Kan lafa keessa awwaalamu jira. Kan immoo muka lama gidduutti hidhamus jira. Kana kan gargaaramanii fi bineensa ittiin qabuudhaaf, bineensa isaan rakkisu, bineensa isaan adamsu, bineensa isaan nyaachuu barbaadu yookaan horii isaanii, qabeenya isaanii, midhaan isaanii miidhuu barbaadu ittiin qabanii ofirraa ajjeesuudhaaf jecha itti fayyadamu jechuudha. Kiyyoon lafa mul'ataa irra hin kaa'amu. Lafa argine irra kaa'ama jechuudha. Kiyyoo yookaan maxa wadiin kun lafa mul'ataa irra hin kaa'amu. Akkaataa hin argamneen akkaataa bineensa irratti naqamuu hin dandeenyeef kaa'ama. Kiyyoon diina qabuuf kan kaa'amudha. Egaa seexanis nuti diina seexanaati. Diina nama kamiyyuu miti. Diina amantaa kamii miti nuti. Diina nama foon uffatee waan kamiyyuu miti nuti. Diina seexanaati. Tajaajiltoonni diina seexanaa waan ta'aniif diina kana diinni kun nu qabuu barbaade yeroo baay'ee. Nu adamsa jechuudha. Egaa seexanni haxxummaa qaba. Haxxummaa cimaa qaba seexanni. Haxxeedha. Macaafni qulqulluu gaafa dubbatu seera boqonnaa 3 keessatti bofti bineensa caakkaa caala haxxeedha. Acheem bofuma sanaan fayyadamiti seexan na haxxeedha. Seexanni haxxeedha. Haxxummaa qaba. Garuu humnaa fi aangoo ittiin waa gochuu danda'u hin qabu. Seexanni nama qabuudhaaf kiyyoo kaa'a yeroo baay'ee. Tajaajilaa qabuudhaaf, tajaajiltuu qabuudhaaf, gaggeessituu qabuudhaaf, nama afuuratti cichu tokko qabuudhaaf yeroo hundumaa ciisee hin bulu seexanni. Kiyyoo tajaajilaa cubbuudha. Walumaa galatti cubbuudha. Waaqayyo immoo cubbuu hin jibba. Waan Waaqayyo jibbu kanaan seexanni immoo ilmaan namaa qabu barbaada. Namaa fi Waaqa kan walitti buusu seexanni cubbuudhaanidha. Cubbuudhaanidha. Namoota cubbuu keessatti darbateetu Waaqaa fi namni erga wal lolee booddee seexanni gidduu gala. Hojii isaa hojjeta jechuudha. Kaayyoo seexanaa inni guddaan dhaloota cubbuu hojjechiisee Waaqayyoo fi namni diina akka walitti ta'udha. Waaqayyo raawwatee cubbuu waan jibbuuf jechuudha. Beekasa kana diinnis. Lafa keenya irraa ammaa dhiirri akka inni wal fuudhu, dubartiif dubartoonni akka isaan wal fuudhi, gaa'ila saala wal fakkaataa jedhamee biyya keenya keessatti miidiyaa irra dhageessu argina. Inni kun maalidhaa? Kaayyoon kana dubartii keessaa simmeetii dhiiraa yookaan kajeellaa dhiira keessa jiru dubartii keessatti naqanii dhiira gochuudhaan. Dhiira keessatti immoo dubartii keessa simmeetii jiru dubartii keessatti naqee hafuurri hamaan
akka dubartii ta'u kan godhu diinadha. Kun faallaa kun macaafni qulqulluu gaafa dubbatu gadhaa'ummaa jedhee dubbata. Gadhaa'ummaa kanaan maal godha? Namni waaqni akka wal lolu godha diina jechuudha. Roomee boqonnaa tokko irraa kaasnee gaafa dubbifannu naannoo 29 irraa gaafa dubbifannu warra gadhaan jedha macaafni qulqulluun. Kan lakkoofsa 26 akkabaabii irraa warra gadhaan warra nama gadheessan jedha. Dhiirri dubartii ta'uun gadhaa'ummaadha. Dubartiin dhiira ta'uun gadhaa'ummaa guddaadha. Egaa namni cubbuu yeroo ammaa kanatti bobba'aa jira. Cubbuu hojjechaa jira namni. Buluu tokko waan tokko sitti. Cubbuu filannee hojjechuu hin dandeenya. Cubbuu barbaanne, cubbuu nu gammachiisu filannee hojjechuu dandeenya. Garuu gatii cubbuu kanaa harka Waaqayyoo keessa waan jiruu fi damoosa cubbuu kanaa filannee fudhachuu hin dandeenya. Namni cubbuu barbaade filatee hojjechuu danda'a. Garuu gatiinsaa mindaansaa cubbuu kanaa kan kennu Waaqayyo waan ta'eef namni kamiyyuu filachuu hin danda'u isa harka Waaqayyoo keessa jiru. Cubbuu irratti xiyyeeffannaa guddaa hin qabu taanaan tajaajilaan yookaan amanataan yookaan kiristaan namni gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'u cubbuu keessa jiraata taanaan cubbuu filate hojjechuu danda'a. Ejjuu danda'a, ulfa baasuu danda'a, hatuu danda'a, saamuu danda'a. Tajaajilatti karaa hin barbaachifne karaa sagalee Waaqayyoon kennan itti fayyadamuu danda'a. Garuu guyyaadhuma gaafa Waaqayyo isa gaafatu gatii hojii isaatii gaafa kennuu fi akka amma cubbuu filate kanatti harka Waaqayyoo keessa dheekkamsa jiru filachuu hin danda'u. Waaqayyotu murteessa harka isaa miti waan ta'eef. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti of ilaalaa deemuu qabna obboloota ko. Maalirra hin jira? Gar kamittan deemaa jira? Hojii hojjedhu kun maa inni? Tajaajila hin tajaajilu kun maa inni? Jennee guyyaadha gara guyyaatti of ilaaluu qabna. Dubbii sagalee Waaqayyootiin of ilaaluu qabna. Egaa cubbuun tajaajiltoota miidhu yeroo baay'ee yookaan immoo kiyyoo tajaajilaa godhee seexanni kiyyoo godhee itti fayyadamu tokko qarshiidha. Sababiin isaa qarshiidhaan hojii mootummaa Waaqayyoo fi hojii gaarii hojjechuun akkuma danda'amu hojii seexanaa isa hamaa hojjechuu hin danda'amu. Qarshiin akka keenya jiru qarshiitti fayyadamnee mana waaqeffannaa qallaba tajaajiltootaa akkasumas tiraakii itti wangeela labsinu garaagaraa hiyyeessa gargaaru wantoota kan akkanaa qarshiidhaan hojjennu. Irra darbee immoo ufuma keenya yommuu ittiin of gargaaru wayyaa ittiin uffannu nyaata ittiin uffannu mana ittiin ijaarrannu akkuma kana hojii seexanaa isa hamaa ittiin hojjechuus hin danda'ama qarshiin. Nama ajjeesuudhaan ittiin qarshiidhaan namootatti bitanii ajjeesuun ulfa baasisuun qarshiidhaan qoricha bitatanii dhuguun qarshiidhaan hejjuun qarshiidhaan dhugaatii garaagaraa bitachuun qarshiin akkasuma hojii seexanaa hojjechuudhaaf baay'ee kan mijatudha qarshiin. Qarshii Waaqayyoo kenne kana qarshii Waaqayyoo kennee harki keenya gashe kana karaa hamaatti gargaaramna naa ta'e kiyyoodha kun. Kiyyoodha kun. Iyudaa fudhattanitti naa ta'e Iyudaan qarshii qabaadha. Qarshii kan inni qabu duuka boototaaf gooftaa Yesuus Kiristoosii fi yeroo isaan dhiyeessan dhiyeessuudha. Amanamummaan qaba jechuudha. Inni garuu korojoo sana keessaa hinata. Hatee quufuu dadhabnaan immoo booddee gooftaa gurgure. Har'as warri jaalala qarshii qaban keessaan dhalootarraa hatanii cuunfatanii achis rukutanii biyya garaagaraa deemanii rukutanii gaafa dadhaban booddee immoo ayyaana gurgurachuutti ka'an. Zayitii kana birrii 10,000 narraa bitaa. Bishaan kana birrii 20,000 narraa bitaa. Bilgoo kana birrii amma kanaa kan falaa galaa. Jechuudhaanii amma ayyaana gurgurachaa jiru jechuudha.
cubbuu guddateen irra jiru. Akkuma Yihudaan cubbuu guddateen badee cubbuu guddateen gooftaa isaa gurguree ofiisaa balleessee ammas cubbuu guddate baay'ee biyya keenya keessa galeera. Cubbuu guddate waan siniin jedhu beektu. Jarri kun har'a kala bara miti kaleessa mandara keessa namarraa maaxaa turanii mandara keessaa nama 5 irraa nama 6 irraa nama 10 irraa amma immoo miidiyaarra ta'anii saamuutti ka'an biyya hundumaarra. Inni kun maal agarsiisaa cubbuu guddateedha. Kun jaalala qarshiiti. Gaafa namni jaalala qarshiin mul'ate utoo namni asitti kufe utoo namni asitti OA keessaa ba'e dhimma isaanii miti. Namni jaalala qarshiitiin fudhatame ilmoon ilmootti hin fakkaatu. Haati manaa haadha manaatti fakkaatu. Biyyi biyyatti fakkaatu. Waldaa kiristaanaa waldaatti fakkaatu. Kan isaan ilaalan qarshiidha. Ganzab ilaala. Kanaaf jireenya keenya keessatti qarshiin waaqa ta'ee jira jireenya keenya keessatti taanaan rakkina guddaa keessa jirra obboloota ko. Gaafa tajaajilu birrii ilaala tajaajila taanaan. Suufii namoota irratti ilaala tajaajila taanaan. Fooqii nama irratti ilaala tajaajila taanaan. Jireenyi keenya mootummaa waaqayyoo irraa ka'eera waan ta'eef rakkina guddaa mana jedhamne keessa jirra. Gooftaan nu gargaaru malee. Yeroo baay'ee qarshii argattee galateeffatta taanaan konfiraansii dhaqxee poostaa keessa sasii ka'an jaataa si guutamuu laaltee gammaddaa taanaan waaqni na gargaare jette taanaan sirrii biti ammoo hafuura si keessa jiru marammar yookaan immoo hafuura si keessa jiru shaakali shakki lubbuu fayyu lubbuu boqotu lubbuu beekatu fayyi lubbuu beeka qalbii jijjiirrate lubbuu beekaatu mootummaa si olirraa mootummaa waaqatti dhufe jettee inni ilaaltu taana yeroo hundumaa poostaa bichaadha konfiraansii yoo deemte daataa ilaalta yennaa taate rakkina guddaa keessa jirtati. Rakkina guddaa keessa jirta. Kiyyoodha kun. Muuxuxxu godhee fixaa kan jiru seexanni kiyyoo kanaanidha biyya keenya keessatti. Maaliif ayyaanni waaqayyoo nama tokko irraan bubbulle jennee yonnaa ilaalle kiyyoo kanaan qabaman. Maaliif ayyaanni waaqayyoo dafee irraa deema qullaa isaa dhaabbatu jettanii yoo ilaaltan irraa deema batalay. Gaafa salacha'u hafuurri qulqulluun eegee waqqasee barsiisa garaagaraatiis wangeela garaagaraatti barsiisee namichi inni da'oo ta'e keessaa deema hafuurri waaqayyoo. Aca barbaarii keessan taa'u. Keessaa deema. Hafuurri qulqulluun keessaa deemennaan namichi qullaa ta'a jechuudha. Faarfannaa namoota baay'ee kan inni umurii dhabuuf lallabni raajiin namaa geggeessummaan namaa kiristaanummaa namaa kan inni umurii dhabuuf deemee dhaqee iddoo ta'e wayitti kufutti amma kufutti dhaqee zabanyaa wayii ta'e amma kufutti dhaqee shambaqoo wayii ta'e amma kufutti maalidhaa kiyyoo kanaa qabame. Kiyyoo kana kan cabsuu danda'u si. Sagalee waaqayyoo yeroo siif lallabamu anaaf dubbatame jettee ilaaltee jireenya kee shaakaltee sirreessitee karaa waaqayyoo barbaadu irra bu'uun ga'ee keenya irra bu'uudha. Egaa lallabni kennaa isiniif kennama isa jedhu makkas jechuutu jira biyya keenya keessa jechuudha. Lallaba akkasiitu jira. Naaf kennaa isiniif kennama kan jedhu lallabu. Macaafni qulqulluun akkas hin jedhu kennaa isiniif kennamadha. Kennaa gaafa jedhu hunduma keenyaan jedha. Hunduma namaatiif kennaa. Eenyuuf? Hojii wangeelaaf kennaa. Hiyyeessaaf kennaa. Warra mana hidhaa keessa jiraniif kennaa. Warra haadhaaf abbaan qabneef haadha hiyyeessaadhaaf kennaa. Sabeela nyaachisaa tuwwisaa. Isa kana kennuu jechuun. Amma bara kana isa akkasii jedha. Naaf kennaa. Buukii koo irratti dhangalaasaa. Isiniif kennamaa warradhan. Na bukkee dhaabbadhu. Buloota koo gaafa akkasitti isinitti himu Phaawulos waldoota garaagaraa gargaarsa gaafateera. Waldaa adda addaa gargaaruudhaaf waldaa gargaarsa gaafateera Phaawulos tajaajila isaa keessatti. Na barbaachisa karaa na qabsiisaa
achiidhaan dhufa jechuun samaanni na dabarsaa tiraanspoortii naa ta'a jechuusaati. Haa ta'u malee obboloota koo buukii kun irratti dhangalaasaa kan jiru miti. Hojii waaqayyootiif kadhattuu ta'e Phaawulos mana isaa bareechachuuf soofaa mana isaa keessatti bareechachuuf waan kan isaa ta'u gochuudhaaf Phaawulos kadhate tun ta'ini wangeelumaaf wangeela kadhate. Wangeelumaaf waldaa kiristaanaadhaaf waldaa kiristaanaa kadhate. Isa akkasiin gaafatinaa jechuudha miti. Haa ta'uyyuu malee namoonni tokko tokko immoo nama bishaatiin gaafatu. Nama bishaate. Nama ayizaabii ta'e. Nama lubbuu haaraa taate ganaa kadhatayyuu hin bariin. Nama akkasii gaafatu. Nama akkasii waa'ee kennaan galuuf. Nama bishaatetu gaafatama. Waa'ee dubbii waaqayyoo nama hubate. Nama waa'ee mootummaa waaqayyoo hubate. Hojiitu hojjennu ganzaba nama barbaachisu gaafachuu hin danda'amu. Gaafan akkasiiru. Garuu nama lubbuu haaraa. Musliima keessaa dhufee irra qarsii waldaa kanatti gadhiisi jechuun. Na bukkee dhaabadhu jechuun. Kanaaf musliima kiristaana otoo hin jedhin hundumtuu dhufuu dandeessu, irratti hirmachuu dandeessu, sayitii bitachuu dandeessu warradhan. Bakka naggaadeedhuma godhan bakka. Gabaa dhaqxanii amma malkii filattu, bifa filattu, naa barateedha kun jettu gabaa isinitti dhufe hundumaa hin gurgurtu jechuudha. Waldaan waaqayyoo moo gabaa miti waan ta'eef of eeggannoo guddaa qabaa gochuun sirra jiraata. Inni kan biraa of tuulummaadha. Kiyyoon tajaajilaa inni lammaffaa of tuulummaadha. Jireenya keenya keessatti of tuulummaan nu keessa jira taanaan kiyyoodhaan qabamneera jechuudha. Of tuulummaa. Warra ammaa apoostil jechaa proofeet meejer warra ofiin jedhan kan maqaa namni tokko itti moggaafne pirofootummaa isaanii meejerummaa isaanii waldaan kiristaanaa kan hin beekne garuu ofa isaaniitti ka'anii mana kompiitaraatti suura isaanii laxxafan toshanii bareechanii poolii silkiitti fi mana sooressaa adda addaatti laxxafaa warra oolan waldaarraa saba qunxuratanii isa waaqayyo dhaqiitii biyya wangeelli hin jirretti lafa lubbuun hin jirretti lubbuu haaraa irratti wangeelli dhaabedha. Isaan kun immoo asuma qunxuratanii qaaliyootii irraa mulu wangeelii irraa makkaan Yesuus irraa waldaa biroo irraa qunxuratanii waldaa bukkeetti warra apoostil ofiin jedhan. Kiristoosin agarsiisuu caalaa warra akka bal'isanii quba namatti qabaa oolan puulii irra oolan muka silkii irra oolan. Isaan akkasitti warra of tuulaman warra of tuulummaa isaan akkasitti. Isaan akkasitti irraa mul'atu of tuulummaa isaanii. Inni waaqayyo ergamaa godheeoo inni waaqayyo raajii godheeoo inni gadi siqeetu iddoo lubbuun jirtu lafa wangeelli hin ga'initti gatii isaa waaqayyo irratti kaawwate mindaan koo samaa irra jedheetu caakkaa keessa sodaataa phirama beela'aa tajaajilaa jira. Namnuun argu neetwoorkiin hin jiru iddoo kan isaati. Namnuu san argu namni piroofeeti jedhus hin jiru namni hawaariyaa jedhus hin jiru. Akkas obboloota hojii wangeelaa gaafa hojjennu uumaa wanti tokko waanuma ittiin addabaabayii irratti ittiin baanu waan ittiin suura keenya laxxafannu miti tajaajilli. Tajaajilli kan ittiin suura keenya laxxafannu mana sooressaatti sayyumoo naannoo mana sooressaa suurri isaanii kan hin taa'u. Kan isaan barbaadan lubbootu hin ta'in ganzaba isa biteef jechuudha. Ganzaba waaqayyoo apoostilii nama hin godhu. Proofeetii nama hin godhu waaqayyo. Ganzaba waaqayyo waan tokko nama hin godhu. Lubbuudhaaf garuu waaqayyo ergamaa nama godha. Barsiisaa nama godha. Raajii nama godha. Geggeessaa gaarii nama godha. Lubbuudhaan waaqayyo abbaa qabeenyaas nama godha. Hojii namaa eebbisee dafqa namaa eebbisee waaqayyo. Har'a miidiyaa keenya keessaa yoo laallu nama tokkittii seexanni keessaa baate girraa 3-4 deebisanii mul'isu. Tajaajilaan tokkos iddoo tokkotti dhukkubsataa wayii fayyiteetti taanaan iddoo deemu hundumaatti guruuppii deemu hundumaatti tajaajila deemu hundumaatti du'aan naan ka'ee jedha.
du'aa isa waggaa lamaan irraa isa waggaa sadiin irraa haasa itti fufeen hojjetu du'aa kan biraa. Amma sabni isa kanan barbaadu isa darbee miti isaarraa barbaada. Sabni gaaffii hedduu qaba. Nama dhugaatti mu barbaada sabni keenya. Biyyi keenya nama dhugaatti agarsiisu barbaada. Waaqa barbaada keessaa. Ortodoksii yoo laalle waaqa barbaadu. Akka nama kanaatti agarsiisuu dhaban malee. Waan waaqa barbaadanii fi ganama halkan naxalaa addeessanii dhaqanii muka bira kan dhaabatan, gimbii bira kan dhaabatan. Muka arraabaa kan isaan oolan, gimmaa gangashaa kan isaan oolan, dheebuu qabu sabni kun. Sabni Protestantis akkasumadha, dheebuu qaba. Nama dhugaatti agarsiisuu barbaada dhaloonni keenya. Nama dhugaatti mu barbaada, nama karaa qajeelchuu barbaada. Seenaan barbaadu dhaloonni keenya, oduun barbaadu dhaloonni keenya. Biyyi Itoophiyaa walumaa galatti gaafa laallu dheebuu wayii jira. Dheebuu waaqa dheebotu wayii isaan keessa jira. Nama dhugaatti barbaadu dhabe. Magaarrajaa ta'anii dura taa'u. Kiristoos akka itti mul'anne karaan qajeelummaa, karaan dhugaa, karaa jireenyaa akka itti mul'anne namootatti magaarrajaa namoonni ta'an malee otoo namni dhugaatti himu, dhugaa namni itti himu, daandii namni itti himu, jireenyi namni itti himu otoo jiraate sabni keenya saba waaqayyoon barbaadudha. Dheebuu qaba. Waan dheebuu qabuufidha namni kan inni waldaatti marmaaruuf. Waan dheebuu qabuudhaaf namni kan inni guruuppii irra sosocho'uuf dheebuu qaba. Saba dheebuu qaba kanatti dhugaa himuun nurraa eegama. Karaatti agarsiisu nurraa eegama. Ka eenyu kan karaatti agarsiisu. Kanaafidha macaafni qulqulluu keenya Isaayyaas boqonnaa 6:8 irratti eenyutu ergaa nuuf dhaqaadha. Waaqayyoo nama isaa ergaa isaa dubbatu barbaada. Ergaan waaqayyoo immoo nama dhugaa waaqayyoo, laphee waaqayyoo, ija waaqayyoo nama namatti dubbatu barbaada waaqayyo. Kanaaf nuti isa kana barree namoota Kiristoositti agarsiisuudhaaf of tuulummaa irraa buune. Boloota koo macaafni qulqulluun gaafa dubbatu akkas jedha. Of tuulummaan jalqaba kufaatiiti jedha. Jalqaba kufaatiiti. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Inni sadaffaan isaa ejja. Ejjadha. Ejji kiyyoo tajaajilaati. Diina hafuuraati. Diina dibataati. Diina namoota waaqayyooti. Ejji. Ejja gaafa jennu ejji xuraa'ummaa waan jedhu ilaaluu dandeenya. Ejji gaa'ila hiikuudha. Gaa'ila hiikuudha. Macaafni qulqulluu gaafa dubbatu namni gaa'ila isaa hiiku akka inni namni haadha manaa isaa hiiku akka ishiin ejjitu godhadha. Yookaan immoo namni abbaa manaa isaa hiiku akka inni ejju godhadha. Gaa'ila hiikuun ejjadha. Nama akka ejjudha. Kan ammoo waaqa nan jibbaadha. Ani hiikkaa nan jibbaadha. Milkaas boqonnaa 3 irra dhaqxanii gaafa dubbiftan gosa 16 ani hiika nan jibbaadha. Hiikuu nan jibbaadha. Ejjadha kun. Sababiin isaa namni tokko gaa'ila erga hiigee booddee maal ta'a? Utuu hin jaallatiin nama kan biraa wajjiniin walitti firooma sabii ta'ee fi utuu hin jaallatiin dhiibbaa foon irratti fiduudhaan kan ka'e kajeellaa foon irraan kan ka'e obsuu dadhabuudhaan of qabuu dadhabuudhaan ejja kan biraatti galu waan ta'eef ejjadha. Xuraa'ummaan immoo kakuu diiguudha. Kan biraa waliin tokko ta'u isa namaaf hin kennamin dhiisanii kan biraatti tokko ta'u. Otoo gaa'ila keessa jiranii. Otoo gaa'ila keessa jiranii. Kanaafidha macaafni qulqulluun Ibroota keessatti akkas jedha. Iddoo ciisichaa kan qullaa'e haa ta'udha. Kun immoo warra gaa'ila keessa ta'anii shaqqalatan. Gaa'ila keessatti hojjetanii bukkeetti durbaa taatu, dhiiraa taatu, ishii dubartii haa taatu, isa dhiiraa ta'u, durba kan biraa yookaan immoo dhiira kan biraa ga'u jechuudha. Dhoksaadhaan ushummaa isa jennu jechuudha. Inni kun immoo xuraa'ummaadha. Maaltu xuraa yeroo sana? Kakuu sanatti xuraa. Kakuu isaan gaafa jalqabaa tokko ta'an sana dubbii waaqayyoo tokko isaan godhe sanatti xuraa. Siree isaaniitu xuraa jira jechuudha. Iddoon ciisichaa kan eegame haa ta'u, kan qulqulleeffame haa ta'u jechuun isaa maalidha? Ejjatti hin makiinaa. Dhiirri abbaa manaa shiilaa, abbaa haadha manaa isaarraan kan hafe dubartii biraa bira hin naqiin. Ija fooniitiin hin ilaaliin jechuu isaati. Durbis akkasuma.
abbaa manaa ishirran kana fedhe dhiira biraa bira dhaquun ishirran jiraatin jechuudha. Iddoon ciisichaa kan qollaa yaa ta'u jechuun kanaaf. Har'a waan baay'eetu jira obboloota ko. Qalaaf lafamaa kan oolan silkii namootaa fuudhaa kan oolan ani hin beekan. Axabiyaa gochuuf ta'e kwaarii gochuuf ta'e hin beekan. Haadha ijoollee iddoo kam akka inni geessu hin beekan. Abbaa ijoollee ishiitti iddoo kam akka geessu hin beektu. Hin beekan. Silkii fuudhaa kan ooltu. Toora miseenjeri toora garaagaraarraan haasa'a kan oolan. Namni sin argu, namni si arguu dhiisuu danda'a. Abbaan manaa keessa arguu dhiisuu danda'a. Haati warraa keessa dhiisuu dandeessu. Kaameraan Waaqayyoon halkaniif guyyaa hojjetu garuu sirra jira. Guyyaa tokko hojii amma hojjettu kanaaf hin gaafatamta. Yoo Waaqayyo jedhe lafuma kana irratti iyyuu Waaqayyo hin baasa. Baay'ee qaanaa jira. Baay'ee qaanessaa jira Waaqayyo. Yoo kun ta'uu baate immoo gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu fuula isaa fuulduratti hin gaafatamta. Xuraa'ummaadhaan yeroo ammaa kana seexanni dhaloota faaleera. Baay'een gaa'ela isaaf amanamaa jiru. Baay'een abbaa manaasaaf, baay'een haadha manaasaaf amanamaa jiru. Dhoksaadhaan, birrii kanfaluudhaan, akka namni hin dhaga'amne godhe, akka waldaan kiristaanaa hin dhageenye godhe, akka maatiin abbaa manaa, maatii haadha manaa hin dhageenye godheetu dhoksaan jiraata. Guyyaa gaaf tokkoo Waaqayyo garuu qalbiin jijjiirratu yoo ta'e namni sun irratti deebi'ee karaa isaa sirreeffatu ta'e Waaqayyo hin baasa. Kiyyoon baay'een namoonni ittiin akka salphaatti galaa jiran isa kana yaada yoon ejja. Namoonni baay'een gaa'ela isaanii wajjin waggaa 5 jiraachuu danda'an. Waggaa 10 jiraachuu danda'an, amma dhumaatti jiraachuu danda'an. Gaa'ela hiikaa jiru. Qooda gaa'ela baatanii danda'anii wajjin jiraachuun isaan irra jiraatu hiikuu furmaata godhatu. Isa iyyuu hin naani Waaqayyo gaa'ela haaraa naa kenneedha. Gaa'ela haaraa naa kenne. Gaa'ela itti boqodhu naa kenneedha. Gaa'ela keessa teesse gaa'elaan kadhatiin. Kun macaafni qulqulluun deeggaru. Gaa'ela kee teesse yaa Waaqayyo gaa'ela biraa naa kenni hin jedhin. Kadhata akkasii Waaqonni dhaga'u kadhata jallaa keessa tokko isa kadha. Kaadhimaa keessa teesse garuu otoo ittiin firoomin otoo wal wajjin hin ciisin kaadhimaa qabda yoo ta'e kaadhimaa biraa naa kenni jechuu hin dandeessa. Kadhata akkasii ni eeyyamama. Garuu gaa'elatti erga galte, erga wajjin ciifte, erga deesseef gaa'ela biraa naa kenni hin jedhin. Kadhata akkasii Waaqni dhaga'u. Waaqayyo xonqaa'ee miti. Gaa'elli biraan jiru. Gaa'elli moofaaf gaa'elli haaraan hin jiru. Waaqayyo gaa'ela namoota tokko immoo akka raajii wayii godhu Waaqayyo gaa'ela biraa sii kennaa jedhu. Araajii akkamitti kun? Hafuura akkamitti dubbata kana namicha kanatti? Gaa'elli biraan jiru. Erga amante, erga Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetti godhattee fudhattee booddee hin jiru waan akkasii. Hubattee ittiin galle inni rakkina mataa keeti. Namichatu haayilanyaadha rakkina mataa keetii isa ofuma keetii fixadhu Waaqa wajjin na gargaara. Naasirreessi jechuutu sirra jiraata malee kan biraa sirra jiraachuu dandeessu. Diraa keessan namoonni keessumaa biyyoota Arabaa keessa jiran ijoollonni yeroo baay'ee gaafa addeebi'an gaa'elli isaanii yeroo inni jigamu argina. Maal akka ta'e hin beeku. Nambinan arga kanuma namoota foonii baay'ee sanan arga. Buluu tokko walii galtanii deemtan waan ta'eef warra otoo gaa'ela keessa jirtaniif gara biyya ormaa deemtan addaa keessan amanamaa. Amanamaa fi gaa'ela keessaniif amanamaa. Innis gaa'ela keessaniif akka amanamu sagalee Waaqootti akka jajjabaatu kadhadhaafi wantoota biyyarraa isinitti bilbilamu isinitti dubbatamu tokko yoo jiraate inaarina obsaa waa kadhadhaafi gorsaa. Hari gaa'elli keessan diigamaa jira yoo ta'e hin turiin dafaa gara gaa'ela keessa itti gala. Akka carraa abbaan manaa keessan ejja keessa galee jira yoo ta'e dafaati ejja kanarraa akka inni citu dafaa gala akka carraa abbaa manaa dadhabaa qabaachuu dandeessu waan ta'eef galaa gara biyya keessan hojiin siin taafu. Gaa'elaan olitti hojiin hin filatamu. Gaa'elaan olitti birriin hin filatamu. Gaa'elaan olitti qabeenyi kan biraa hin filatamu obboloota ko. Irratti dammaquu qabdu isa kana. Kiyyoo akkasitti hin taane.
Buloota koo obbituudha malee hiikuun furmaatan ta'u. Obbituudha malee hiikuun furmaatan ta'u jireenya gaa'elaa keessatti. Obbituudha. Wal dandeessisuudha. Waa'ee gaa'elaan sin barsiisaadha miti. Gin ejja waa'ee ejjaa tokkitti na fiidaa jira. Ejjaa fi xuraa'ummaa maal jechuudha? Foon keenya diimtuu fuuteetta yoo ta'e yookaan immoo diimaatti heerumteetta yoo ta'e gurraacha jechuu danda'a. Gabaabaa jechuu danda'a. Dheeraa jechuu danda'a. Furdaa qal'aa jechuu danda'a. Isa mataa malaaxaa jechuu danda'a. Isa mataan isaa malaaxaa hin ta'in jechuu danda'a. Waan baay'ee jira. Akka Phaawulos Efesoon boqonnaa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti dubbate 23 irratti dubbate nuti fedha foonii hundumaa fannifneerra. Fannifnee Waaqa duukaa deemna nuti. Wanti hundinuu nu fayyadu waan ta'eef. Fidi jechuu danda'a foon keenya. Kana godhi jechuu danda'a foon keenya. Garuu foon keenya kana hunduma isaa maal gochuu qabna? Rarraafnee Waaqa duukaa deemna. Kana irraa kaasee masinitti tajaajiltoota sabii ta'aniif. Inni arfaffaasaa aangoo hafuuraa akka hin barbaachifnetti itti fayyadamuudha. Aangoo hafuuraa. Aangoo hafuuraa. Kun kiyyoo tajaajilaati. Kennaa hafuuraa, aangoo hafuuraa akka hin barbaachifnetti itti fayyadamuun kiyyoodha. Akkuma dura isinii kaasuu barbaade ittiin sooramuudhaaf kennaa hafuuraa. Ittiin nama tawaaqii ta'uudhaaf. Ittiin nama beekamaa ta'uudhaaf. Ittiin goyoomsuudhaaf. Namoonni baay'een tajaajilaan nama goyoomsu. An tajaajilaadhaan nama goyoomsu. An tajaajilaadhaan mana namaa seenaniitu mana namaa keessaa birrii fudhatanii bahu. Halkan jechuudha. Ejjanii bahu. An nama waaqayyooti jedhaniitu an nama hafuuraatti jedhanii namoota goyoomsu. Kaan isaanii immoo buukii koo irratti waa diriirsi ka'a. Sagaleen sii baasaa jedhu. Buukii koo irratti waa diriirsi. Harka kee diriirsi kaan irratti. Ka kee diriirsi jechuun maal jechuudha? Waa gashi ka'a. Ammana gashaa dhufeen sin tajaajila. Ammana guddaa dhufeen sin tajaajila. Gudii majjira biyya keenya keessa waan nama dhibu keessa. Seexanni sirriidhumatti hojjetaa jira. Kanaaf amma seexanni keessa nu bartee ayyaana keenya keessa bartee seexanni hin baatu. Waan taaraan hin ta'u. Maaliif jennaan tajaajila keenyatu diina wajjin wal tasmaamaa dhufe. Hin jiru waan akkasii. Namoonni gaafas kadhadhaa isin jedhan kadhadhaaf yoo isin kadhadhaa isin jedha furuu qulqulluun keessa keessanii kadhadhaa jedhe kadhadhaa. Waan kadhatan jiru tanan immoo lakkumaan nageenyadhaa cim jedha. Harka keenya irra diriirsi, buukii koo irra diriirsi, akkaawuntingiitti ergitanii minaamin. Waan baay'ee beektu, waan baay'eetu jira obboloota ko. Inni akkasii kiyyoodha kun. Kiyyoo guddaa itti seexanii namoota xalafuu danda'udha. Egaa yeroo baay'ee sagada duwwaa immoo miti. Namichi tokko aangoo hafuuraa hin qabu taanaan waamichi hafuuraa hin qabu jechuudha. Obboloota ko nuti tajaajilaa kan ta'uu dandeenya. Nuti tajaajilaa Kiristoos ta'uus Waaqayyo waamicha kana kan nuuf kenne hafuurichi waan nurra jiruun malee nama kan biraa waan nama addaa taanee miti. Hafuurri qulqulluu kun jireenya keenya keessaa deemee dannaan waa'ee hafuuraa wanti jedhamu hin jiru. Waa'ee mul'ata arguu, waa'ee abjuu arguu, waa'ee barsiisuu, waa'ee faarfachuu, waa'ee gorsuu wantumaa wanti godhamu tokko illee hin jiru obboloota. Kana duwwaa immoo miti. Jireenyi bara baraa nutti dukkanaa, Kiristoos nutti dukkanaa, soba nutti fakkaata. Hafuurri Waaqayyoo keessaa deemennaan. Hafuurri Waaqayyoo hin deemaa hottanii hin deemaa sirriitti deema. Saa'ol keessaa deemeera hafuurri Waaqayyoo. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Ni shanaffaan seexanadha.
seexana. Seexanni kiyyoodha. Kiyyoodha. Inni kun isa nu keessaa maduu. Seexanni immoo mataa masaa kan dacha'e seexana jedhamee kan ilaalamudha. Seexanni kiyyoodha yeroo baay'ee. Hojii waaqayyoo akka hin bal'anne, tajaajilli keenya akka hin bal'anne. Hojii afuuraa nuti jalqabne akka galma hin geenye. Waldaa nuti tajaajilu hin lola. Samiyaan nuti tajaajilu hin lola. Maatii keenya hin lola. Hin lola. Kiyyoodha seexanni matumsa. Hojii waaqayyoo kan hojjetamnedha hojiinsaa. Maaliif tajaajila hojii waaqayyoo galmaan gahaa waan ta'eef hojii waaqayyoo akka deemnee dhorka. Efesoon boqonnaa 6:10. 10 hanga 15 argina. Hojii waaqayyoo lola. Namni wangeessa icciita kan hin baane lola. Akka kadhannaan hin kadhatamne lola. Waaqeffannaan sirriin waaqeffannaan dhugaa gubaa'ee gidduu akka hin deddeemine lola. Haxxummaa seexanaatiin loluu akka dandeessanitti meeshaa lolaa isa kan waaqayyoo hidhadhaa jedha. Efesoon boqonnaa 10 hanga 15 na ilaalle. Meeshaa waaqayyoo mi'a lolaa isa kan waaqayyoo hidhadhaa jedha. Inni immoo qajeelummaadha. Qulqullummaadha. Dhugaadha. Wangeela lallabuudha. Isaan kana hundumaa akka hidhannee hojii waaqayyoo irratti mo'icha finnee akka hojjennudha. Kutaan sun kan nu barsiisu. Hojii waaqayyoo akka hojjetamne lola. Gaasa kanaaf immoo dhugaadhaan deddeebina. Gubaa'in dhugaan deddeebi'ennaan. Dhaloonni dhugaadhaan deddeebi'an jennaan. Tajaajilaan dhugaan deddeebi'ennaan hin moona jechuudha diina. Inni kan biraa qajeelummaadha. Qajeelummaa akka uffataatti uffadhaa. Qajeelummaa uffachuudha. Qajeelummaa mul'isuudha. Laphee qajeelaa yaada qajeelaadhaan namoota wajjin tajaajilu namoota wajjin kadhannu wajjin gaafa deemnu mo'icha fedha diina irratti jechuudha. Immoo amma seexan. Yeroo baay'ee kan Yesuus hin dhageenye sana amma dubbisaa ture malee inni seexana biraa dhufuu hin mo'ama. Seexanni hin mo'ama. Mo'ameeras waan ta'eef. Ni kan biraa sagalee lola. Sagalee waaqayyoo lola. Namoonni baay'ee sagalee waaqayyootti ilbaa'u akka ta'an lola. Amma biyya keenya keessaa kiristinnaan gadi fagaatee hin jiru. Waldaa baay'atee tajaajilaa baay'ate malee kiristinnaan gadi fagaatee hin jiru. Maaliif kiristinnaan gadi fagaatee hin jiru yoo jettan sagalee waaqayyoodhaa namni barachuun barbaadu. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun barbaadu. Namni sagalee waaqayyoon dubbifadhe yoo ta'e afaan bansiisa bakka hin muummachiisa hin cannaqa. Tajaajilaa nama taanee baay'een keenya amma dubbii sagalee waaqayyoo dubbifachuun gaara kan nuti ta'u hin jiru. Lola jira jechuudha. Sagalee waaqayyoon dubbifachiisu taanaan sagalee waaqayyoo gaa baramnu gajjennee akka nuti hin baranne nu godha taanaan lola jira lola nurra jira waan ta'eef. Loladha. Lola diinaa nurra jiran. Sagalee waaqayyoo waan hin beekneefidha namoonni kan ulfa baasaniif. Sagalee waaqayyoo kan waan hin beeknedha namoonni kan isaan Ayizaabiitti heerumaniif Ayizaabii fuudhaniif. Sagalee waaqayyoo waan hin beeknedha namoonni waldaan dhaaba gadaniitu namarraa qunxuratanii isa fayye achuma kaanii kan iyyaniif. Sagalee waaqayyoo waan hin jirreefidha. Sagalee waaqayyoo waan hin beekneef sagalee waaqayyoo isaan keessa hin jiru. Har'a wangeela keenya danqaraa kan ta'u maqaa wangeelaa kana kan balleessu dhoqqee kan faalchisu maal eenyudha jettan warra dubbii waaqayyoo hin beeknedha. Ni kan biraa seexanni amantoota irratti lola bana. Amantoota lola dhukkubsachiisa. Akka isaan maman godha. Akka isaan maman. Dhuguma sii du'ee gooftaa Yesuus maatti beektamoo jireenya bara baraa moo eenyutu dhaqee arge akkati jettu faasi godha. Kanarraa bishaantutti namaa kadhachuu hin danda'anii abdachuu hin danda'anii kanaa booddee bakka kontiroolii isaa bakka hin bitaa jechuudha. Amantoota lola. Maal atoon fayyine maal atoon sooromne maal atoo kanan taane jedha bakka waan biyya lafaa kanatti mul'isa. Warri sagalee waaqayyoo hubatan garuu kana namaneef jireenya bara baraafanii. Jireenya bara baraa jiraachuuf han amanii jedhaniitu deebii ta'u jechuudha. Kanaaf amantoonni lolamu. Hin lola diinne jechuudha. Kiyyoon seexanaan tokko inni shanaffaan maalidhaa loladha. Gabaabumatti isa dhageenya waaqannoo faa eebbisu.